hanqinoota kenna tajaajila furuu fi caalmaatti hojjetamuu qaba jedhameera Zeenabaa Zaakir dabalate. Hanqinni kenna tajaajilaa manneen hojii mootummaa keessatti mul'atu rakkoolee bulchiinsa gaarii ta'anii adda ba'an keessaa tokko. Hanqinni kenna tajaajilaa akka uumamu wantoota godhan keessaa miiratti gaafatamummaa fi dammaqinaan hojjechuu dhabuun dabalatatti teeknooloojiitti fayyadamuu dhiisuun rakkoo kenna tajaajilaa itti hammeessu isaatu himama. Teeknooloojiitti gargaaramuun karaa dijitaalaayis ta'een kenna tajaajilaa argachuun faayidaa akkamii qaba jechuun OBN's magaalaa Adaamaa gara buufata fayyaa Gadaatti goruun tajaajilamtoota dubbise. Tajaajilli akka duraanitti irraa wayyaa qabamaan jedhu. Kutaa kaardii godhatan kanaan duraa fi amma maal fakkaatan? Bareeda akka duraanitti irraa amma wayya jijjiirama qabanii lakki waan hundaanii jijjiirama qabanii. Warafaa yoo qabaate malee baay'ee nu tursiisan. Amma immoo onlaayiniidha. Akka durii miti namnis baay'een dhaabbatu as. Onlaayinii ta'uunsaa maalis hin fayyadame? Onlaayinii kaardiin si duraan badu asii dhaabbattee hedduu deemtee lafa addoo akkasii deema akkasii yoo nun jedhan achi dhaabbannee eeggannaa jechuudha. Onlaayin gatii ta'ee fi sirriidhaan sidhaan si tajaajilu. Nunis dasnu jedhee tajaajilamnee deemna. Kanaafuu haalli kenna tajaajilaa amma si'ataadha jechuudha. Baay'ee. Aanaan akka gara kootti natti tole. Akka barbaadetti dhufee tajaajilamee nan deema. Ergaa onlaayinii jedhan kana fidaniin booda hanga tokko baay'ee namatti tola. Maaliif onlaayiniin kun waa baay'ee nama gargaaraa jira yoo akka kiyyatti ilaalu. Amma baay'ee garaagarummaa guddaa qaba. Kompiitararraa maqaa keessi ilaalanii yoo si jalaa bade si baasanii dafanii si kennu. Kan duraanirraa amma tashaashaalee jira amma wayya. Sister Gannat Ibrahim itti gaafatamtuu itti aantu buufata fayyaa Gadaati. Tajaajila dijitaalaayis gochuun kenna tajaajilaa si'ataa fi qaqqabamaa gochuun dabalatatti komii maamilaanii hir'isaa akkasumas yeroo fi qabeenya qusachuu keessatti gahee olaanaa qabaachuu dubbatan. Dijitaalaayis gochuu jechuun tajaajila waraqataan kanaan dura yookiin kaardii jennuun kennamaa ture san gara elektirooniksii yookiin immoo kompiitaraayis godhanii kompiitaraan sooft kooppiidhaan kutaa kutaatti kaardii malee tajaajila sana akka kennamu gochuudha. Kenna tajaajila si'oomsuu keessatti dijitaalaayizeshiniin kun faayidaa akkamii qaba? Kaayyoon isaas tajaajiluma si'eessuudhaaf MR'n kun dijitaalaayizeshiniin wanti barbaachiseef gama tajaajilamaatiin yoo laallu kanaan dura maamilli baay'een isaanii kaardii lakkoofsa san gatanii dhufu waan ta'eef kaardii isaanii barbaadanii baasuudhaaf koodiin sun hin jirtu kaardii isaanii akka itti ba'u hin jiru jechuudha. Gama hojjetaatiin immoo yoo laallu humna namaa irrattis loodii jiru san nu hir'isa. Inni kan biraa ogeessi hojimaata eeggatee akka hojjetu komii maamilaas ni hir'isa. Maaliif tajaajilamaan dhufeetiin ragaa isaatiin tajaajila san argachuu danda'a. Inni kan biraa immoo harcaatii ragaa sanis hin hambisaa jechuudha. Buufanni fayyaa Gadaas erga tajaajila karaa dijitaalaayis ta'een kennuu eegalee as baasii waraqaa fi maxxansaaf kanaan dura baasaa turerraa hambisuun danda'ameera jedhan. Tajaajilama nu bira dhufu hunda keessummeessuuf kaardii maxxansuun hin barbaachisaa. Unkaawwan maxxanfaman baay'eetu jira. Maxxansaaf akka buufataatitti gara naannoo 550 waggaatti hin qabannaa jechuudha. Amma tajaajila waraqaan bilisa gaafa godhu baasii maxxansaaf baasnu kana tajaajila gara qulqullinaa naanneessuu dandeenya jechuudha. Pireezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdiis kenna tajaajilaa si'ataa fi qaqqabamaa gochuuf manneen hojii mootummaa hundi kenna tajaajila isaanii dijitaalaayis gochuu akka qaban himan. Tajaajila kenna kana si'ataa fi qaqqabamaa gochuuf faayida barbaaduu fi manni galmee gaafa barbaade kaafee dhussaa gaafa immoo asii biroorii keessatti itti qollofaa faayida barbaadaa jira jedhaa nama deebisaa hundaafuu dijitaalaa goonu iskaan goonee kompiitaraayiz kanaaf manneen hojii tokkoon tajaajila kennite hundi bara kana parsantii 70 dijitaalaayiz Iziin kaabaa waggoota 20 olii fi lubbuu isaa osoo hin mararfatini birmadummaa biyyaa eeguudhaaf dhaabbateera jedhameera. Haleellaan ajajaa raayyaa ittisa biyyaa Izii kaabaa irratti raawwatame waggaa arfaffaanii miseensotaa fi ministeera raayyaa ittisa biyyaatiin yaadatameera. Iftuu mulaatuu dabalata qabu. Iziin kaabaa waggoota 12 oliif beekumsa maallaqa humnaa fi lubbuu isaa osoo hin mararfatin birmadummaa biyyaa eeguudhaaf dhaabateera jedhame. Sirna kana irratti kan argaman daayirektoreetii jeneraalaa ijaarsa xiinsammuu raayyaa ittisa biyyaa meejor jeneraal Indaalkaachoo Waldakidaan waraana uummataa fi biyyaaf gatii kaffalaa ture irratti haleellaan raawwatame gonkumaa fudhatama kan hin qabne ta'uu dubbataniiru. Kaayyoon yaadannoo guyyaa haleellaa ajaja kaabaa irratti raawwatames dhaloonni akka irraa baratuuf malee taateen kun irra deebi'ee kan hin raawwanne ta'uu hubachiisaniiru. ጥቅምት 24 በየዓመቱ እንዘክረዋለን ስንል onkololeessa 24 waggaa waggaadhaan ni yaadannaa yoo jennu waraana keenya irratti haleellaa suukanneessaa raawwatame sun sirrii waan hin taaneef gochaan akkasii akka irra hin deebinee fi dhaloonni irraa barachuu qaba waan ta'eef guyyicha yaadachuun barbaachisaadha. Lolli eenyumaaf
kanaafuu faayidaa hin qabu. Haa ta'u malee wantoota birmadummaa biyyaa qoranii fi nageenya uummataa booressan callisanii ilaaluun hin danda'amu. Daayirektarri daayirektoreetii kilabii ispoortii Machaal Birgaadir Jeneraal Nuuruu Muzayyiin raayyaan ittisaa biyyaa fi uummataaf kan hojjetu waan ta'eef haleellaan akkasii gonkumaa irra deebi'uu hin qabu jedhan. Saraawitaaችን ቂም በቀል አይደለም በዲሲፕሊን ስራውን ይፈጽማል. ወራን keenya kana loobaatu miti naamusaan hojii isaa kan hojjetudha. Raayyaan ittisa biyyaa lubbuu isaa qaalii kaffaluun nageenya biyyattii tiksaa kan jirudha. Kanaafuu taateen kun irra deebi'ee raawwatamuu hin qabu. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa yaadannoo Iizii Kaabaa irratti hirmaatanis gochi gara jabummaa raawwatame akka hin dagatamne dubbataniiru. Sirni dungoo ibsuus raawwatameera. Itiyoophiyaan gaarreen qabdu daangessuun giddugala qorannoo fi madda tuurizimii foolchuu qabdi jedhan yuunivarsiitii Oslootti qorataan qabeenya uumamaa fi naannoo Dr. Dassaaleny Caalam. Itiyoophiyaan qabeenya ishee kunuunsuu fi beeksisuuf hojjechuu qabdi jedhaniiru. Akaaluu Baqqalaa dabalatasaa qindeesse. Wayita ammaa kana yuunivarsiitii Oslootti qorataa kan ta'an Dr. Dassaaleny Caalaa Kilimaanjaroo dabalatee gaarreen Afrikaa irratti qorannoo bal'aa geggeessuu himan. Qorannoo kanaanis haala gaarreenii bineensotaaf biqiloota achirra jiranii fi jijjiirama qilleensaan dhiibbaa irra gahaa jiru qorachuu himan. Gaarreen Afrikaa irratti qorannoo baay'een gaggeesse. Kana jechuun immoo gaarota ol ka'iinsi isaanii 3,500 ol kan ta'anii jechuudha. Gaarronni kun gaarota muraasa haalli qilleensa isaanii baay'ee adda. Guyyaa guyyaa in ho'aa halkan kan baay'ee qorra. Yeroo tokko tokko tempereechar isaa ho'iinsi isaa negeetiivii fa'aa yeroo galuutu jira. Haalli qilleensa isaa baay'ee adda waan ta'eef bineensonni achitti argitu namni achitti argu baay'ee addaa, biqiltoonni achirra jiran baay'ee addaa. Isaan kana keessa Itoophiyaa keessa gaarri Baalee jira, Gojaam keessa gaarri Cooqqee kan jedhamu tokko jira. Achi immoo karaa Gondar keessa immoo gaarri Semeen jedhamu jira. Keeniyaa keessa gaara lama, gaara Keeniyaatii fi gaara Elgan jedhamu tokko. Biyya Tanzaaniyaati gaara Kilimaanjaroo, biyya Yugaandaatii fi Dimokiraatik Koongoo gidduu kan jiru immoo gaara Ruwenzoorii kan jedhamu tokko. Gaarota kanan ka saampiliitti fudhadhee gaarota kanarraa qorannaa adeemsa ture jechuudha. Itoophiyaan gaarreen hedduu qabaachuun Afrikaa irraa dursa qabatti kan jedhan Dr. Dassaaleny qabeenyi bineensotaa fi biqilootaa keessa jirus bakkeewwan birootti akka hin argamne himan. Gaarreen ol ka'iinsa 3,000 ol qaban otoo kaartaa gootee dhibbantaa keessaa harka 80 Itoophiyaa keessa jira. Harka 20 qofatu bakka adda addaa Afrikaa keessatti jira. San jechuun olmost gaarri Afrikaan qabu irri jireensa isaa eessa jira? Itoophiyaa keessa jira. Gaaronni kun immoo gaarota Afrikaa biraatiin baay'ee adda. Tokko maal hojjettee ilaaltee bineensonni bosonaa gaarota kana keessa jiran bakkee biraan jira. Amma Waaliyaas maqaa tuqxeera. Itoophiyaa malee bakkee biraatti hin jiru. Niyaalaa kan jedhamu Baalee fi Cilaaloo achi malee bakkee biraan jiru. Ageen immoo jaldeessa diimaa kan jedhaniin Itoophiyaan Wulf kan jedhamu tokko jira. Inni Itoophiyaa malee bakkee biraan jiru. Bineensota bosonaa kana gaafa ilaallu bineensonni Itoophiyaan qabdu biyya tokko waliin hin madaalu. Gaarreen Itoophiyaa irratti qorannoowwan 25 ol qorachuu himanii waraqaa qorannoo kana wayitan dhiyeessus Itoophiyaan qabeenya kanaan badhaatu ta'uu isheen namoota baay'een dinqisiifannaa qaban ibsaniiru jedhan. Ani mataa kootiin anan itti hirmaadhe waraqaan karaa 25 ta'a oonan dogoggoruu baadha. Naannoo kana irratti hojjenna. Waraqaan kun wannoo irratti ba'e joornaalota gurguddaa idil addunyaa irratti ba'e. Waraqaa kana nama baay'eetu dubbisa. Konferansii gaafa deemnu waraqaa kana hin dhiyyeessa. Amma fakkeenyaaf biyya Deenmaarkitti gaafa dhiyyeessu namni tootaalii amanuu dadhabe. Kanaaf bineensota kana hundatu jiraayyuu biyya Itoophiyaatis hin jedhanamu. Itoophiyaan gaarreen qabdu daangessuun giddugala qorannoo fi madda tuurizimiif oolchuu qabdiis dhaaman. Amma Taanzaaniyaan gaara Kilimaanjaroo irraa argitu Itoophiyaan waggaatti tuurizimii irraa argachaatii hin jirtu. Maal ta'e gaara Itoophiyaa gaafa laaltu namni keessa jiraata, loon keessa jiru, maaltu keessa jira. Gaarota kana garuu nama tokkollee hin argitu gaafa gaara kanarra ba'a. Daangessuu kanas hin jedhe san namni keessa hin jiru surumaayyuu. Namni naannoo keessa hin jiru. Almost paakeejiin tuuristiin tokko barbaadu guutumaan guututti Itoophiyaa keessa jira. Garuu Itoophiyaan tokko qabeenya seeran kunuunsuu qabdi. Lammaffaa qabeenya sirriitti beeksisuu qabdi. Sadaffaa tuuristii dhufe seeran keessumsiisuu irratti hojii guddaan hojjetamuu qaba. Hundaa ol immoo maaltu hojjetamuu qaba seetee nageenyi jiraachuu qaba. Tuuristiin nagaa barbaada baay'isa. Misooma jallisiin fayyadamnee bu'a qabeessa taana jedhan jiraattonni godina Arsii lixaa aanaa Nagallee Arsii Magarsaa Mokonnoon dabalata qaba.
Odeeffannoon baankii addunyaan baase akka akeekutti biyyoonni baay'een qabeenya bishaanii qabanitti harka baay'isuun sadarkaa maddisaa goguurra gahuun misooma qonnaa yaaddoo keessa galchuu malaa jedham. Kanaaf akka sababaatti kan eeramanis saffisaan dabalaa dhufuu uummata addunyaa hojii misooma qonnaa fi kanneen biroof dhimma itti bahamu dabalaa deemuu harkitti baay'achuu fa'i. Kanaanis haga bara 2030tti wayitaa fedhiin dabalaa jiru kanatti harka 40 hir'achuu malas akeekeera. Haga bara 2050tti ammoo uummanni biiliyoona 10 hojii misooma qonnaaf itti fayyadamu. Kun ammoo itti fayyadama bishaan lafa jalaa fi dirra lafaa irra jiru harka 45 irraa gara 50tti guddisaas jedham. Wayitaa biyyoonni addunyaa yaaddoo keessa jiran kanatti kutaaleen Itoophiyaa ammoo gahaa qabu jedham. Kanneen keessaa tokko kan taate naannoon Oromiyaa qabeenya bishaanii guddaa qabdu sirnaan dhimma yootti baate faayidaa malu argachuu akka dandeessu ragaan ni mul'isa. Godinaalee naannoo Oromiyaa qabeenya bishaan guddaa lafa jalaa fi dirra lafaarraa qaban keessaa godinni Arsii Lixaa aanaan Nagallee Arsii ishee tokkodha. Aanichi haroowwan gurguddoo qabdutti dabalataan laggeen gurguddoo 5 laga Leephis, Gadamsoo, Hulluuqaa, Dadhabaa, Hawaaden jedhaman bonaaf ganna hin guune qabdi. Laggeen kunneen waggaa hedduu fi otoo dhimma ittiin bahamin bakka burqaa isaanii agaa ga'umsa isaaniitti yaa'anii darbuu malee bu'aan irraa argamaa ture akka hin jirre ragaa waajjira qonnaa aanicharraa arganne ni mul'isa. Jiraattonni aanichaa qabeenya bishaan guddaa qabnaa kanaan dura faayidaa irra oolaa hin turre amma dhimma itti baanee faayidaa danuu argachaa jirra jedhan. Aanaa keenyatti laggeen gurguddaa bonaaf ganna yaa'antu jira. Laggeen gurguddaan kun faayidaa maaliitiif oola? Faayidaa jallisiitiif. Dabalataan ammoo waggaa guutuu akkanumaan laggeen yaa'ee horatti galatu jira. Faayidaa malee jechuudha. Maaliifi qonnaan bulaan motora bifa ammayyaa fayyadamee ollaa isaati wal gurmeessee yoo jallisii paampii fayyadame jijjiiramuu danda'a. Oomisha gannaa yeroo takkitti rooba bichaa eeggachuun barbaachisaa miti. Laggeen itti fayyadamee paampii itti fayyadamee jallisii babal'isee yoo jedhe jireenyi isaa fooyya'uu danda'a waan jedhu. Bishaan dheelaa bisaan hin dhaabataa mukkiin gubbaarra jiran kun illee hin guddataa gaditti qollaa gadaanu saniif. Kanaafuu mirtii guddisee waan qaraatii olitti oomisha akka bishaan argan. Aanicha keessa hojii misooma jallisii fi pirojektoonni jallisii laggeen aanichi qabu irratti ijaaraman torbatu jiru. Pirojektoota kanarrattis waldaaleen torba gurmaa'uun hojii misooma jallisiin kuduraa fi muduraa, qamadii fi kanneen biroo ittiin misoomsaa jiru. Qonnaan bultoonni wayita laggeen misooma jallisiif dhimma itti bahan harkatti baay'atee akka maddi hin gogneef ogeeyyiin cinaa dhaabbatanii akkaataa saayinsiin isaa jedhuun deeggarsa taasisaa jiru jedhan itti gaafatamaan waajjira qonnaanichaa obbo Jamaal Muhammed. Hordoffiin ogeessa keenyaa bal'aan waan jiruuf hordoffii kana faanatti ammoo ogeessa keenya akka inni itti fayyadamuu danda'u waan barsiisuuf waan itti himuuf qonnaan bulaan keenya waan argee irraa amana. Waan argee irraa waan amanuufi akka jalaa hin banneef akka bishaan kunis hin qisaasofneef wanti godhaa jiru jira. Kana malees iddoowwan burqaa bishaanii jirutti hojii kunuunsa qabeenya uumamaa hojjetames hagi qabiyyee bishaanii akka hin hir'anne gochaa jira jedhan. Qabeenya uumamaa keenya gubbaa irratti yoo kunuunsine laggeen keenya gabbinni bishaan jalatti ni dabala. Qabiyyeen bishaanii lafa jalatti ni dabala. Jidhiis ni dabala. Jidhiis gaaf dabalaa deema ammoo laggeen keenya maal ta'a deema gabbataa deema. Ammas maal godhama naannoo laggeen irratti akka hin qotamne hin godhe eegumsi nu godhaa jiru haala kanaatti fufee kan deemaa jiru ta'uu isaati. Qabeenya jiru kana wayitaa misooma jallisiif oolchinu akka maddi hin gogneef gandoolee baadiyyaa aanichaa keessatti bulchiinsi bishaanii hundaa'ee jira kan jedhan ammoo bulchaa aanichaa obbo Abdannee Kadirim. Manaajimentii bishaanii ganda hundaan goone jira. Koree waldaa bishaan kunuus kana alatti illee namni karaa barbaade jallisee bishaan gara barbaade yaa'ee bilaasha badu suni akka karaa isaatiin akkasitti qisaasamuu hin dandeenyeef itti fayyadamni isaa taayim teebilii qabaatee manaajimentii isaa qabaatee tartiiba sanii dhadha nagaa jedhee namni hundi karaa beekee itti irraa fayyadamuu danda'amu keessumattuu bishaalee gurguddaa aanaa keenya keessa irratti karaa sirriitiin gochuun danda'ameera. Itti fayyadamni bishaanii misooma qonnaan wal qabatee akka hin gogneef qarqara laggeenii irratti leemmani agaa qabiyyee bishaanii dabalanis dhaabbataniiru kaasan. Biqiltuu akka leemmanii fadhaabanii bishaan keenya deebifnis hawaasni keenya irraa fayyadamuu danda'u tajaajila hundaan gochuu faana aadaan fooyyeffamaa dhufee jira. Kun baddaa qofa keessa osoo hin ta'in hedduma gammoojjummaa qabumataa isaa tartiiba jallisii kanaatiin bishaan akkaataa itti hanqatuu hin dandeenye wal faana fayyadamuu dandeenyu haalli mijeessine jira. Inni haalli tartiibaan bishaan kana kunuunsuuf itti fayyadamuu ni danda'amu hunda godhamee jira. Kanneen hubannoo dhabuun xuraawaa gara laggeenitti jallisaniif ammoo hubannoon kennameeraas jedhan. Bishaan waan arganitti gadhiisuu karaa arganitti dabsuuf qulqullina isaa warra balleessan faanas hubannoon bal'aan gandatti hojjetamee fayyadamummaan isaatis yeroo yerootti fooyya'aa dhufee jira. Kanaanis qonnaan bultoonni bu'aa isaa baruun sirni itti fayyadama bishaanii agaa tokko fooyyee qabaas kaasan.
Oromoon hoytuma murtii tumattu waan biraa dura nagaa lallabde sa'a nagaa lallabde namaa nagaa lallabde malkaa nagaa lallabde maddaa nagaa lallabde karaa nagaa lallabde gabaa nagaa lallabde bultii nagaa lallabde ooltii nagaa lallabde wanni isiin hin lallabiniif hin jirtu waan uumame muluufuu nagaa lallabde nagaatu duraana nagaa jechuun utubaa biyyaa yoo nageenni jiraatin homaan jiran ilma qaba jechuun nagaa irratti jira ilma san hin guddifadha jechuun nagaa irratti jira ilma san hin barsiifadha jechuun nagaa irratti jira yoo nageenni hin jiraatin hin jiru hin horadhaan hin jiru hin qotadhaan hin jiru hin bocadhaan hin jiru ilma barsiifadhaan hin jiru nageenni yoo hin jiraatin guddinni hin jiru misoomni hin jiru nagaa kenna wanni eeggannuuf jiru teennaaf eeggan nagaa namaa hayyuu jirutu eega wayyuu jirutu eega abbaa amantiitu eega abbaa gadaatu eega abbaa bokkuutu eega qeerrotu eega qeerrittitu eega haadha siinqeetu eega akkanatti eegama nageenni kalee